daawwattoota keenya godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataatti argamuudhaan haala gabaa ayyaanaa naannoo sanaa ilaalaati kan nuti jirru. Maarree akkuma argaa jirtan keessumaa waqtii ayyaanaatti immoo kanneen barbaachisan keessaa shunkurtii diimaa akkasumas adii wajjin wal qabatee mi'eessituus dabalatee jechuudha. Kanneen waqtii ayyaana kanatti barbaadaman keessaati. Nuti sigaa bakkichatti argamuudhaan shammattootas akkasumas immoo kanneen gurguran haalli gabaa ayyaanaa maal fakkaata kan barreen gaddaa fi kan ammaa wajjin wal bira qabnee gaafa laallu keessumaati kan shunkurtaa kan jennus gaafadheetu kan nuti jirru. Nacha shunkurtiin hojjedha. Nacha shunkurtii kan hojjedhu sadarkaa tokkoffaadha. Kan ittiin bita 130 kan gurguru 140. Kan baranaa baay'ee ariifiidha. Barreen gaddaa 200 binnee 220 gurguraa turre baay'ee gannuu bu'eera. Gabaan ayyaana bareedaa, hunduu bareedaa, hunduu dassitaadha. Alameedha bakka shunkurtii birrii 15. Duraan 40 binnee 50 binnee amma immoo tamasgeen. Dura 50 40 bin kiiloo takkitti amma immoo tamasgeen kunoo kiiloon takkitti birrii 15 bituun keenya xuruudha. Dhiyeessiin isaa bareeda amma baay'inni hin jira gatumatu wal ka'a malee baay'inni jira waan hunduu akkuma barbaadetti argatta. Haala gabaa ilaalaa jirru ammasitti dhufee bakka dhaabaan daaqoo yookaan immoo bakka gurgurtaa lukkuutti argamneetu kan nuti jirru. Egaa warreen gurguranii fi warreen bitatanis egaa kan isaan jedhanii kan barreen gaddaarraati garaagarummaa ni qabaata. Barreen gaddaa mana kumaa keessatti kan nuti bitaa turre barana garuu mana 100 keessatti gadi nu bu'eera gaariidha kan jedhudha. Haalli isaan nuuf kaasanii jiranii. Gatiinis akka durii miti. Amma kormaan kuni asii 750 amma 700tti gurguramaa jira. Indaanqoon xinnoo ishee cimaa jedha. 700 hin bite. 750. Barreen gaddaa wajjin xinnoo ishee wayyoo qaba barana. Kun amma kuma jedhu barreen gaddaa. Amma 750 ingiree gaariidha. Indaanqoon guddaadha. Anjaata sanshaneetis hin jira. Akkuma humnaati. Akka waajjira daldalaa fi misooma gabaa magaalaa Sabbataatti rakkoo dhiyeessii gabaa furuu fi qaala'insi gabaa akka tasgabbaa'uuf hojjetamaa jiraachuu fi akkasumas gabaa ayyaanaafis fedhiin hawaasaa fi dhiyeessii yoo wal madaaluu baates waan gabaa ayyaanaaf ta'u qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa jirra kan jedhan dursaan garee galmeessaa fi kenna heeyyamaa waajjira daldalaa fi misooma gabaa magaalaa Sabbataa obbo Bushuu Margaati. Fedhii fi dhiyeessiin wal madaaluu dhiisuu danda'a. Yoomiyyuu wal madaaluun kun haa ta'uti garuu kan amma nuti xiyyeeffannee sirriitti irratti hojjechuu qabnu walitti hidhamiinsoota adda addaa uumuudhaan kan kana tasgabbeessuun danda'amu. Tokkoffaan dhimma lukkuu killee kanneen kana fakkaataniin waldaaleen intarpiraayizii xiqqaan kan gurmaa'anii dhimma kana irratti hojjetan jiru. Akkasumas immoo qaamoleen adda addaa magaalaa keenya keessatti bifa investimentiitiin bobba'anii jiranillee dhimma kana irratti kan horsiisa lukkuu irratti kan hojjetan jiru. Walitti hidhamiinsa isaa wajjiniin uumuudha. Akkuma ammaa agartan kan ammoo dhimma kanaa wal qabatee waan ayyaana kanaaf inni barbaachisa jedhame irratti hojjetamee torban kana guyyaa boruu irraa kaasee sirriitti bal'inaan gara gabaa tajaajilamaatti dhiyaatee gabaa irratti dhiyaatee karaa wal madaalaa ta'een akka hawaasni keenya fayyadamaa ta'u gochuudhaaf hojiin kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Akka waajjira daldalaa fi misooma gabaa magaalaa Sabbataatti gabaa ayyaanaa ilaalchisees ta'u kan idilee keessatti daldaltoonni gatii hin mallee akka hin daballee fi daldala seeraan alaa akka hin gaggeessineef hordoffii fi to'annoo gaggeessaa jirra jedhan. Ayyaanni as dhiyaatee jira. Isa kanaaf immoo maaltu gabaa irratti dhiyaachuu qabaa kan jedhuu fi isa wajjinis wal qabatee immoo daldaltoonni seeraa alaa gatii akka isaan hin daballeef dursa waan irratti hojjechuu qabnu irrattiin garee to'annootii fi inspeekshinii wajjiniin kan irratti mari'atamee fi isaanis qooda isaanii fudhatanii yeroo ammaa kanallee bobba'anii kutaalee magaalaa sadan jiran irrattiin sirriitti hojjechaa kan jiran ta'uu isaati. Qindoominaan garee inspeekshinii irraa garee qorannoo fi ijaarsa dandeettii irraa gareewwan biraas dabalatamee kan waliin socho'aa jiran ta'uu isaati. Inni kun immoo bu'aasaa yeroo adda addaa hooggansa magaalaatiifis dhiyaachaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Ammaaf dhimma kuduraa fi muduraatti wal qabatee iddoo guddaa qaba ayyaana wajjin wal qabatee wanti jiru. Isa kanaaf akka gatiin mallee fi gatiin taane dabalanii qaala'insa jireenyaa kana asii oleen kaasneef dhimmoonni hojjetamuu qaban guyyaa torban darbe irraa kaasee amma ayyaana jala ga'uttiin kan hojjetaman ta'uu isaati